Ejensiin mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa mata duree hammata ga'umsa waliigalaa amalaa fi teeknikaa jedhuun hooggantoota damichaa fi hojjettootaaf leenjii hubannoo cimsu kenne. Kaayyoon leenjichaas qormaata hammata ga'umsa amalaa fi teeknikaa irratti dandeettii raawwachiisummaa hojjetaa mootummaa adda baasuun mana hojii mootummaa keessatti duudhaa fi naamusa mana hojii kabajuun tajaajila qulqulluu saffisaa fi hannarraa bilisa ta'e ga'umsaan akka bahatan taasisuuf ta'uu ibsamee jira. Itti aanaan daayirektara olaanaa ejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa obbo Tubbaa Mammaa qormaatni hammata ga'umsa hojjetaa mootummaaf kennamu qaawwa dandeettii fi ga'umsa hojjetaa adda baasuun gita hojii irratti ramadame hojjetu irratti dandeettii fi ga'umsa raawwachiisummaa isaa akka guddifatuuf akka ta'e ibsaniiru. Hammata ga'umsaa jennu gahee hojii isaa jechuudha. Namni tokko gahee hojii isaa adda baasee gahee isaa hojii ofiisanii adda baasee hojii yeroo isaa irraa ergamu san haala qajeelfamaatiin qulqullinaan bariitiin kennuu qaba jechuudha. Kana jennu namni hunduu baay'een isaanii hojii isaanii itti mindeeffamanii tajaajila kennuu qaban jechuudha. Tajaajila miiri tajaajilumaatu dhagamuu qaba. Saffisaan qulqullinaan baay'inaan kennuu qabna jechuudha. Hammata ga'umsaa yoo beeke gahee isaatii fi dirqamaa fi mirga isaa beeka jechuudha. Dirqama isaa jechuun namni tokko maaf asii dhufee hojii dhufeef karoorsuu qaba. Karoorsee gabaasuu qaba. Guyyaa guyyaan gabaasa isaallee qixeeffachuu qaba. Cal jedhee hojii dhufee taa'ee sa'a 8 oolee kabajee galuu osoo hin ta'in hojii ofii hojjetee galuu qaba jechuudha. Hojjetaan kamuu ga'umsa ogummaa gonfachuun kenna tajaajilaa irratti miirri tajaajiltummaa iftoominaa akka qabaatuu fi qajeelfama naamusaa ga'umsaan bahuun uummata tajaajiluu akka qabu dhaamaniiru. Haalli tajaajiltummaan ta'eetiin mindeeffame eenyu tajaajiluuf taa'e hojjetaan namni dhufu abbaan dhimmaa dhufu inni tajaajiluuf taa'e inni abbaa mirgaati jechuudha. Namni tajaajilamuu dhufu sun san akkamitti tajaajila miira tajaajiltummaa maaltu nutti dhagahamuu qaba. Ol kaanee teessoo keenyarraa miira tajaajilummaa dhagamee abbaan dhimmaa san waan nu ilaallatu kenninee fi duudeebii kenninee eeggattummaa tokko malee jechuudha. Kenna tajaajilaa kenna karaa saabdummaarraa bilisa naamusa eeggateen safuu eeggateen jechuudha. Daayirektarri daayirektoreetii bulchiinsa misooma qabeenya namaa ejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa obbo Geetaachoo Tasfayee hojjetaan mana hojii keessatti kenna tajaajilaa qulqulluu hannarraa bilisa ta'ee fi saffisa ta'e tajaajilamaaf kennuun hojjettoota gahumsuuf hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Naamusni hojjettoota ka'umsi isaa duudhaa mana hojiiti. Qajeelfamoonni naamusa hojjettootaa jira, labsiiwwan adda addaa jiru. Akkaataa achirratti taa'ee jiru sanaan duudhaa mana hojii kabajee kenna tajaajilaa qulqulluu hannarraa bilisa ta'ee fi saffisaa ta'e maamilaaf kennuudha. Sanammoo kallattii akka mana hojii keenyaatti qabannee jirruun leenjii kenninu kanaan yeroo yeroodhaan leenjii kennamuun hojjettoota keenya ga'umsaa naamusa isaanirraa eeggamu akka gonfatan taasisuudhaaf kan yaadamee hojjetamaa jirudha. Hirmaattonni leenjichaas yaada kennaniin leenjiin kun hojjetaa mootummaa dandeettii, beekumsa, gahumsaa fi ilaalcha gonfatee tajaajila kennuu qabu irratti hubannoo gahaa akka qabaatu kan taasiseef ta'uu dubbataniiru. Kenni tajaajila hawaasaaf kennamu yookaan immoo kenni tajaajila maamilli bal'aan barbaadu suni akkamitti akka kennamuu qabu, akkamitti akka argatamuu qabuu fi kenna tajaajilaa irratti illee karaa si'oominaaf qulqullina qabuun akka hojjetamuudhaa fi leenjiin kun keessumaa dandeettii, beekumsa, ga'umsaa fi ilaalcha hojjetaan mootummaa gonfatee tajaajila kennuu qabu gidduu galeeffatee kan kennamaa jiru. Leenjiin kun hojjettoota mootummaatiif murteessaadha. Ejensii mirkaneessa ga'umsa keessatti iyyuu tokko nuti beekamtii magaa'oo kennaadha. Madaalli ga'umsa ogummaa Oromiyaadha jechuudha. Asuma keessattis hojjettoonni akka Oromiyaattis ta'e akka biyyattiitti hammata ga'umsa ogummaa kana keessatti irratti qormaata kana fudhatanii qormaata kanaan ga'umsan of gahumsanii hojii isaanii bakka jiranitti hojjechuudhaaf leenjiin kun isa murteessaadha jechuudha. Leenjiin kun barbaachisummaan isaa tokko fo'annoo fi qo'annoo gitoota hojii mana hojiitiif barbaachisu uumuudhaaf lammaffaa gita hojii hojjetaa tokkoof maal irratti hojjetaan tokko ramadamee hojjechuu akka qabu akkaataa hammata ga'umsaa saniin adda baasuudha. Kabiraa dandeettiif ga'umsa hojjetaa mana hojii tokko keessa jiru adda baasuuf hammanni ga'umsaa barbaachisaa akka ta'e kanarraan hubadhe jechuudha leenjii kanarra.